Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan, akkam bultan jirtu fayyaa wayyaa baga jiraattanii nagaa arma geessanii kan nagaa nu godhan nu geessaa nagaa fuulduraattis nu haa tolu nutti haa tolu. Egaa baga jiraattanii riqeen teenya bal'oo haa taatu qomree keenya dheeraa haa ta'u rabbi nagaa nu haa godhu ka du'e rabbi nuuf haa maaru ka jiru rabbi nama umurii haa dheeressu ka hoosate rabbi haa fayyisu ka dhabe rabbi haa kennu ka qabu barakaa godhu baga jiraattanii. Egaa kanatti aansuudhaan hawaasni garee kana jala jirtan hundi keessan galanni keessan bilisummaa ta'u qabeenyi keessan kan dhuma hin qabne kan khayrii dalaguu kan amma hojjettan caala waa khayrii hojjetuu fi rabbii biraa illee jaalatamaa ta'isaniif haa ta'u galatoomaadha. Egaa har'a yaadiin dhufeefis hojii keenya kan gara xumuraatti geessaa jirru ammoo kan hafe maaltu hafee fi maaltu nafeen isa jedhu hawaasni bal'aan yaada irratti kennee xumurarra geenye jirra xumuruudha qabna jechuu barbaadeeti yookiin bulii sadii yookiin bulii afuriin baada bakka kanatti hafee jira bakka kanatti hin hafne isa jedhuu fi lakki xumurree jirra gabaasa xumuraa argachuu barbaannaa jennee irratti walii galuu qabna isa jedhuufan dhufe. Egaa baga jiraattanii rakkoo barana silaa amma durallee agarree beeknu waan akkanaati kan akka bara kanaati walloo keessatti hin baana. Ummata keenya kan madaaheef nama 300 bira guutuu madaaheef mana ofitti of wallaanee of dandahee hoffolee rabbiin dandamachiise kan du'e immoo rabbiin hamaaru. Egaa hawaasni keenya isaaniif tola ooltan baga jiraattan galanni keessan bilisummaa ta'u umriin keessan dheeraa ta'u isin galateeffachuun barbaada. Awwala duraati galatoomaa irra deebiidhaan harka si fuunee galatoomaa fayyataa mataa sin dhugganne galanni keessan bilisummaa ta'u walumaanuu rakkannee walumaanuu rakkoo keessaa wal baafnee baga jiraattanii garuu immoo akka nama tokkotti isin galateeffachuun barbaada. Galanni keessan bilisummaa ta'u dadhabne hin jenne hifanne hin jenne dhabne hin jenne waan qabdaniin saba keessan bira dhaabbattanii gammachiisuudhaaf jajjabeessuudhaan rabbi khayrii isin haa yaddatu rabbi isin haa jajjabeessu bakka jirtanitti hamtu rabbi isin irraa haa qabu dallaa khayrii isinitti haa jedhu qabeenya keessan barakaa isiniif haa ta'u dabalan mallee qabeenya gaarii isiniif haa kennu jechuu barbaadeeti. Egaa kanatti aansuudhaan amma nama 300 bira gargaarre kana yoo namni hafe jiraate viidiyoon hafe jira lakkii namni hin gargaaramin kana keessa maqaa ammaa gadhiiftan kana keessa namni hafe jira ganda kanatti hafe jira kan jettan taate hawaasni bulii 2 3 4 kana keessatti akka dubbattanii bakka kanatti hafe jettanii ibsanuu gootan hawaasni bal'aan kabajaa isin gaafanna. Waan kanarraa hafe egaa galanni keessan arma ga'e jennee gabaasa qabnu hunda waliin gabaafnee wal eebbisuudha barbaachisaanii. Egaa rabbi khayrii isin haa yaddatu. Namni tokko waan hojjete waan facaafate gaafa firee isaa argetti gammada. Firee isaa sanis ammoo gaafa mana galchate kun kiyyaa jee ulaa gaccufate akkasitti itti gammada. San godhuu qabna ulaa cufuudha qabna jeetamma baada waan hafe odoo ulaa hin cufamne bakka kanattu hafe jee hawaasni bal'aan irratti yaada laatuu qabaa. Kuni hojii keessanii kuni boona keessanii qabeenya keessanii kanaafu ammallee rakkoon jirtu walumaanuu bakka dogongorri jiru wal sirreessaati bakka dandeettii qabnutti dirmataati bakka dadhabne immoo rabbitti kadhataati akkati deemaa jira duraanuu ammallee saniin sin jechuu barbaadeeti baga jiraattanii fayyaa taatanii arma geessanii. Egaa kana jennee kana babal'ifnu taate yeroo ammaa kana keessas ammoo kidaan kun affallatuu qabajanii jiranii saniifuu akkasiin kunis irraa dhaabbatuu qabna. Hundumaafuu walumaa galatti isinis ni beektan waan jiruu fi waan itti jiru galanni keessan bilisummaa ta'u hedduu sin galateeffannaa hedduu sin dinqisiifannaa. Bakka kanatti egaa wal geenyee garee kana jalatti hirmaachuu eegallee amata 7 geenye jirra. Amata 7 kana keessatti khayra hojjettanii fi toltii isin oolaa tultan toltiin isin tola oolaa tultan khayri isin hojjetaa jirtan rabbii fi kan isin hojjettaniiftu beeka malee abbaan biraan beeku. Rabbiin ammoo gala keessan shaadaa godhu mana keessan firdaus alaalaa godhu mana jireenya duniyaa ammoo mana gaarii itti jiraatan itti bashannanan itti kolfan itti nyaatan itti quufan rabbi isiniif haa godhu. Harka keessan balqimma harka keessan keessan guutu qalbiin keessan gammadaa ta'u aqliin keessan hafizal quraanaa ta'u baga jiraattanii baga arma geessanii. Egaa dandeenyee immoo dabarree yatiimoota abbootiin irraa wareegaman ni gargaarra yoo jennes rabbitti kadhannaa. Oromoon bal'aanis asumarraanuu yuutuub irratti gadhiisuu hin barbaadeefis Oromoon bal'aan gama kanaan yoo argee gocha keenyaa fi hojii keenya itti gammade gargaarsa karaa yatiimootaatiin ni gargaarra jee Oromoon bal'aan biyya eenyummaatti argatee nagaan jiraatan keessa jiran
ni gargaarra yoo jedhanii kan dirmataniif ta'es kabajaan ni simannaa ni qeeballaa karaa warraaqtoota sabaatiin jechuu barbaadeeti. Hawaasni bal'aan yatiima rakkatee abbaan irraa wareegamee akkanaan jiru nuti yoo dadhabnellee rakkoon nu dadhabsiises walumaanuu beennaa kana jennee ibsuun barbaadu. Kanaafuu maddii lammanii warri dandeettii itti qabu yoo ajiriin barbaada kan jiru taate karaa kanaan illee akka dhufee isaan gargaaruu jechuu barbaadeeti. Waan hafeef ammoo rabbitti kadhannaa itti wal mari'annaa ammaaf ammoo kan kadhannu nagaa rabbi nu godhi dallaa keenya nutti jaari hamturraa nu qabi qeerroo keenya nuti si mandugoo keenya umurii dheeressi shamarran keenya nagaa nu godhi jennee hundattuu rabbi kadhatuudha qabnaa. Gaafa nageenyi bu'ee khayri argamee biyyi keenyas nagaa ta'e maddiin lamman biyya addunyaa hundinuu nagaa taatu jenna bakki ilmi kee Oromoodhaa jiru hundi rabbi nagaa godhu jenna gaafsanitti gammachuus walii tolus akkasii wal dhageessifna nagaa ta'uti. Egaa yeroo ammaa kana keessatti immoo namni akkam oolte wayyaa bultee nutti qaalaa jira. Asumatti dhiisee bira darbaayya. Garaan kun waa'ee duubaata jedhanii baatuma wayya garamatti. Egaa akkasumatti bira darbaa wanni jechuu barbaade amma gabaabamatti xumurarra geenya jirra. Gabaasa osoo hin goone namni hafee hoo jiraate akka hawaasni abaluutu hafee ganda akkanaatii maqaa wajjin fira isaatii oone teessoo isaatii wajjin akka nuuf himtan kabaja isin gaafannee jirra. Yoo ammoo kana boodatti illee kan hafu taate gabaasaan boodatti illee nuuf gabaasaa malee wal komatuun akka hin jiraanne. Yoo dogongoraan dhiifne malee nama biyyannee dhiifne tokko illee hin qabnu baatirraa kaafnee ilaa wasan gurgur daangaa Oromoon itti of waamu keessatti hunda shiidhaa akka godina teenyatti hin baane Oromoon hangala daangaa Tigraay of waame daa'e biyya keenya jeeti himmaan Oromoo guddaa bar hojii isaatu nu guddatu deemalee dhiifama yoon dogongora bakka kanatti immoo dhugumatti ganiyaan keenya guddaadha garuu hangan qalbiin nayyannetti harkaan hojjetan jiru jeeti Oromoon uwwama rabbitti duu harkaan hojjannee irra abbaa biyyaa ta'ee nagaan jiraatu jirra. Haa ta'uti hundumaa gara madhiifne bira darbu wayya wama dandeenyuu fi wama fakkaatuuf wama irra jirru deemuu wayya karaa irra jiru adabuun barbaadu. Kanaafuu ammaas kana golamnee yoo dandeenya karaa biratti ceehu yoo dadhabne immoo yaa rabbi yatiima keenyas nu guddisi jennee ilmaan isaanii nuuf guddisi jennee rabbitti kadhanna. Rabbuun kan kadhatanii kan abdatanii isuma kan nu razzaqu isuma kan nu hosachiisu isuma kan nu geessu isuma kan nu kaasu isuma rabbi nu razzaqu bakka jirtanitti rabbi khayri isin yaadatu. Kanaafuu gaa Oromoon bal'aan maddiin lamman jirus rakkoo ilmaan walloo keessa jiran kana nuti rakkoo keessaan baane manni ummata keenya akkuma gubateen alumatti hafee jira ummanni keenya manni itti ijaarame hin jiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoodha biyya hundarra jirtan kan waraabni kun isin bira ga'e manni keenya kun kan haxaayirraa ganda isaarraa buqqa'ee kunoo bosona kana keessa jiraatu jira. Manni kun midhaan guddaa irra ga'uu jira. Tokkoffaa manaa bahe lammataa immoo kunoo bosona kana keessa bokkeen itti roobuu jira. Maatii isaa wajjin rakkatu jira. Ummata kana gaa kunoo akka laaltan kanatti tun qe'ee tokko gama san millannees gama sanitti qe'een tokko jira. Achis kanaa dhannee waraabna. Kanaa gadiis manni keenya jira. Ree ummata kana gaa waan dandeessan gargaarsa godhaafi jenna. Ganni dhufaa jira bokkeenyi roobuuf deema jechuudha. Inshaallah rabbi jee rooba. Gaafsanitti ummanni keenya sharaa hin qabne huccuu saadhaa akka aduun hin dhoofne gaazisa godhatee taa'utti jiru. Ilmaan isaanii immoo asii baay'een qabamanii gara biyyaa galaa jiru. Boru mana kaleessa mana keenya jee jiraataa ture har'a immoo mana isaa dhabee muka jalatti warra isaanii bira dhaqee waliin taa'uuf deema jechuudha. Kana keessa jirra Oromoon bal'aan maddiin lamman jirtan quba qabdu moo quban qabdan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Akkamirra jirtan? Akkarra jirru hin qabnu yaalma kiyya kunoo bineensan himu kwaataane qoonqoo mana dhabne kunoo waashatti timne roorrifamutti jirra isa du'e
maddii olii isa jiru maddii gadi jirra. Jiruunni maal qabna biyyoon Itoophiyaa kun halkanii guyyaan mala wallaallee silaanni dhukkaafni nurratti baname manni nurraan gubate dirreen badariyyitti ni gadi yaaneen isa biyyi waan nyaatu hin qabu namni waan nyaatu hin qabu halkanii guyyaan tokkicha nutti tahaadha nuyi warra biyya Itoophiyaa jiru. Kunoonni malkarratti gadi yaanee jiru hin qabnu inni biyya alaa jirtan iyyata nuu godha. Mencaalee wajjinii dhumne bakkeenyi nu fixa. Garuu Oromoon baay'een Tigraay akkana moo'ate waraana akkanaa boojihee Hacaaluun du'e kaaseetii isaa gadi bahee waan san bira malee tarma lamman Oromoo wanni xiyyeeffatee jiru iji Oromoodha. Oromoo kamtu rakkoo keessa jira? Oromoon karaa kam deemutu jira? Oromoon maal barbaada? Oromoo maaltu isa barbaachisa jechaa hin jiru. Egaa haa ta'uti guyyaan wanni hin dabarre hin jiru, wanni hin dhufnees hin jiru, waan hin dhaga'intu hin jirre malee wanni hin hojjetamiin hin jiru jedhanii egaa baga jiraattan isinitti hin dheeressu hawaasni keenya umrii dheeradhaa qalbii gammadaadha. Hawaasni garee kana jalatti hirmaattanii khayrii hojjettanii arma geessan rabbi khayrii isinaa yaaddatu qabeenya keessan guddaa rabbi haa godhu umrii keessan dheeraa rabbi haa godhu amantii keessan amantii qulqulluu rabbi haa godhu. Ka salaattee sirraa qeebalu ka saddaqattee sirraa qeebalu ka soomtee sirraa qeebalu xurii hundaan fakkaata rabbi isinirraa fageessu qulqullina qaamaa qalbii rabbi isiniif haa kennu urgaa rabbi isinaa urgeessu jiraadhaa fayyataa oolmaa gaarii jenna. Egaa yaada xumuraa akka walitti deebinu jechuun barbaada. Fayyaan keessan haa baay'atu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.